aeropilaanii jettanii ni mira. Ila aeropilaa jedhaa ture. Ni aeropilaanii yaabbadde bara doktora biyyi. Maaliif? Amma bar kunniin sheeka poolitikallee haa ta'uun hin ta'u waajibaa miti sunnaa baroonni misin haa ta'utan kun. Ayyee bakka kana keessaa baanee dhiise amma wanni nuun jetti amma. Amma waan amma. Anama waan biyya jirtaniif nageenya keessanii callisa malee amma wanni isin haa ta'utan kunniin sunnaa waajibni sira lubbuu namaatti dursa. Kairima inshallah bira tara politika. Bira tari kana kini jetti nuti kiyyaaf kee haasoo hinaa. Akamma waa'ee galuu kana akkamii lafeetii yaangaltuu maqama keetiin wallaahi aniin kakadhaa arsiin addatti waarshaan ijaarti. Bara arsiin beektuudha akila. Bara arsiin sikkaanaan illee agasi. Si dubbannaan illee agasi. An arsiin beekaa bara. Ana bara wayii arsii fuudha jedhee akkasitti leellisaa ba'ee. Maaliif akkasiin leellisa beektaa? Intala arsii yoo fuute kabajaa jaarsaallee beektii takka jedhu. Warri achi intala si kennullee waa horii jala sitti ta'e kenna duniyaa. Geegoo. Bakka takka biccattu ammoo garaana nyaatee dhiisee baran. Maaliif naan jedhi intala teessan. Ufii achii fuudhuu kajeele. Jaarsallee kabajji. Qaaraa ballee sitti ta'e qadhaaban horiillee maaliillee ay kennan. Lafallee waliin kennan. Geegoo. Bakka bicca qirna jedhu. Intala arsii tana yoo fuudhu. Dhaamanne hin dhayinii dhaaman. Kaalsiillee miicin jedhuuna. Misal fadha akkasii dhaamatanii na kennanii moolsii kiyya mee maaluma kaalfii miti bar ijaa fi gurra ilkaani. Dhaamanne jedhan ka intalli abbaa maalillee qabdu dhaamanne tarda akkanaatii dhaamanne maaliin beektu dhaamanne makanaa gubbarraa gajalaa dubbatanii intala tanaan galeenii kaalsii naamichiin jedhaan xiqqoma loluu ni dandayaa bakka sanitti ga'a jedhe akkasii dhaamatanii na kennanii xiqqaan dhaamatee guddaan dhaamatee bar imimmaantu si qabaa dhaamanne wayita jettu arsii kiyya. Baru fi sargii dhuftee miicidhaami hin kolfitaani hiriil jettu booyi qalbiin tun bakka dhaamanne wayita jirri jettu imimmaan akka waan daawwaa wayii godhanii imimmaan bakka imimmaan kana si dhufa nama sodaa rabbii dhaaman intalli maaliidha dhaaman akkana godhini dhaaman maaliidha dhaamanne mee akkam godha asilii kiyyaa namtala tana wati manaa godhi jedhaani shaayii manaa danfisi jedhaani nama ulfaata lafeeti. Amaanaa namatti kenna akka amaanaa namatti amanneen kun. لا إله إلا الله أمانة أك صلاة شنانيت أمانة نمكننا صلاة شنوي ديزو دندنا نسي نمكنني إيه غابن انت لدي يو انت اللي في إيدي بيجتي قلتي آمد ديسي مالي قوتي آمد لا إله إلا الله ورين سمرتنا الرادة جايك أولا ناكنا أدب من مانجا ada bimil manyet tibar. Dashi. Kanuma laalee manuma keessa kurbaadhe. Siintaan anummaan kun kana tatakkamaa bara yeroo hedduun ila kana. Cuma lafaa garagalte. Kana fayyadama kurbaadhe eegantuma keessa. Ilaaleen mazzanii naa dhufuu dide isaan. Herreeni kun dhibbu manaa ol guutuu dide. Maal ta'a? Gaduma deebi 45 35 gad deebi. Yoo jedhe kurbaa ganduma keessa. Yaa kaayoo akkasii wanni tokkoon dhiifte duraa wanni godhattaa iyyuu ati. Baay'ee alaa odaa fa'a godhattaa odaa fa'a callee fa'a godhattaa. San maalirraa dhiifte lafeetii yaa? Bar duraan akka turte odaa kana fa'a godhattaa callee Oromoo san fiddirtaa. Maal keessa dhiifte lafeetii yaa waan san? Lakki nama waliin fakkaate callee mormatti hin godhu. Laa waan akka odaa maalii kanan goota asli achirra wanni jedhaa yoo gaafa amma walli irratti illee si waamanii maalii jedhan wanni kanan goota kootii wanni maalii kanneen illee godhatta maa namni si fakkaatu hin jiraale lafeetii akkasii Oromoo tokko asli kanneen amma nama guddaa taane ka abbaa soddaati waan baru ijoollummaati sun. Bara ijoollummaati. Amma firiidha maal kinoo wallahi das nama jetta fuulillee wasiisa ta'e birriin tun bar was nama gootii bar akkasii asli akka kunillee nama wasiisa taataa bar firii taataa birrii qabaattee jireenyi si tolee jaartiin mana keessaa si toltee jennaan fataa jettaa bar mee numartuu ammoo undergroundii keenya duubatti yoo deebisne dhuma laalan waan irraa dhufte sanii fi ammaa fi wanni ati duraanirra dhufteef amma tokkoo miti yoo laalte sii galaa kana shukrii galchee alhamdulillah
anillee tokkoo miti waan amma keessa jiruu fi wanni duraanirra dhufe tokkoo miti. Siigala birrii tana rabbiinumatti haa godhu harka namaa jala nuun qabachiisini. Ishii tana bar. Rabbi nutti haa kennu kaa wallaahi homaan agarre biyya baqaa jiraate. Wallaahi abboo rabbi sitti haa kennu nama har'a ammootiin hin kinoo Zimbaabuwee deemee bura ammootiin Faransaay deemee iftaan Dubaay deemu rabbi si haa godhu lukooftorii mataa keetiiti. Mawaanyiin aslii kennu Oromoodha. Oromummaa walitti qabna arsiidha. Arsii jechuun baale jechuun arsiidha. Yaaduma namni qoqqoode malee tokkumaa bar nuti. Dibar tokkumaa bar. Arsii jechuun baale jechuun arsiidha. Nama dubbiin sii galee anatu achi jira situ ayi jira. Namni wal keessa jira soddummaa wal keessa jira. Sii galaa adam. Oromoo kanaa miti dubbii arsii soddummaa wal keessa jira. Nama tokko du'a yoo himan bar dafanii himuun ta'u bar. Maaliif namni wal keessa jira ka Jimmaa turifata ka achii turifata. Akkasii bar lafeetiya. Amma walumaa galatti rabbi nu haa milkeessu. Rabbi nu haa milkeessu. Amiin. Asli rabbi si haa milkeessu. Amiin. Sanii qoy amiin jira. Amiin. Nama qara'aa jira. Nama shaagalee. Seenaa qaraara. Seenaan quraana buuftee mi kattamte? Ka darsii ilaallatti. Bareeda maashaallah ijoollee ofii akkana qaraasifachuun. Illee ammootiin quraana kana yeroo wayii godhi quraana kana qaree seenamarraa qaree callisi. Wayitii wayii godhi akkasii bar. Rabbi barakaa isinii haa godhu. Rabbi barakaa si haa godhu ijoollee ofii qaraasifachuun. Inni bara hin jaalataa quraana kana diinii kana hin jaalataa bar. Kanama kanaa miti asli. Wanni diinii achi olii hin jiru. Rabbi barakaa seenaa matee tana rabbi barakaa itti haa godhu. Rabbi barakaa itti haa godhu. Martaa waamsisu rabbi haa godhu. Sii kanallee nagayaan biyyatti rabbi si haa galchu. Haatee duute rabbi haa. Amiin. Ati sila maaluma taate aslii kiyya ishee achuma sii wayyaa. Asuma naa wayya. Akkuma atitti kadhattee argattaa bara aslii kiyya maaliif siin jedhe? Biyyuma ofii wayya. Biyyaa fi biyya ofii hanqatan jedhanii akkuma tolu rabbi si haa godhu. Kanuma jennu jabaadhu bakka anallee baay'ee na kaasite haganuma wanni tokko nu kennitanii qurxummii waan nu kennite haganuma nu kaasite abba jaalaluma keetiif hagana ture malee ani haganan turu sa'aatii kana karafanii halkanii bara Itoophiyaa saafurii walakkaadha. Wallaahi. Taate si. Tole bakka nagaan tura isinitti haa ta'u ishee kaki. Roozii kaa jira qimamii warri borofaalii kale. Wallahi kakadhee sitti maqaashti. Sumayya yoo isin profaayiliin kaayanne guyyaa arfan kana maqaa rabbi isin bilo kakadhee saroot. No, wallahi kana dhageeffadhaa sirisiima. Warra amma farfaadii kaate amma giza sibira dhufan hin kaatan giza sibira deeman hin kaannu nuti immoo hin kaanna yenaan hin kaanna wallahi. Roozii tabu waa maarta tam roozii suiti moo roozii oroo waa maarta. Amma yoo sibira deemte kabe suura sirra deemte yoo sibira dhuturra kaatti siin faanti. Ose. Duuba jala deemee bakkeessaan seera eeguu qabaaree. Kana bakka. Gaazii lolaa isaanitti irratti eegaa halkan eessa manni muuziqaa itti dhageeffatan. Hashoosha warra kaayirooti ka warri wanti sirba dhageeffatu an bakka san hin dhaquun beeku wallahi angasti naman seenu. Kaayiroo kana keessa bara onlaayin caffaraa beeti jira. Achi akkas wanni dha achi rafanii ushuru achi irrafa wanti akkas warra achi rafan achi dhaqi. Eeshi hayaatiin deemine. Amma deemuu kaate mireeja tokko fixxeerti na fakkaate. Waa argatte moo? Ay quban qabu doftar dhiifama. Waa'ee nama naaf hin danda'u jenkee booda waa'ee nama naaf ani haga silaa murteessine guyyaa galu ganaadha. Galuu yaada qabda garuu. Inshallah yaa. Simannaa fi goona qeerroo qarree biyya keessaa qindeessine. Inshallah gaafgal siima. Jabduu nu qabnu barate simatamuu qabda gaaf galtu. Galatooma ishee. Abshir isinitti ma gaaf galu.
qayti simbone fa gara gumu qabna sisi manne. Ayye taate jarumti garaa naa gumanaa danaa biraa maal godha wallahi na keessa dubbatte waay gaashti jaalatullee galii qibsi qaabibti Bakka asitti haa ta'u deemi tallaaja keessa chokkolaataa yoo fudhu nyaadhu afaan si goysee lubbu dhagaatti agarru si dubbisu. Ayye galatoom ayye taate. Ittiin tolle guyyaa keessi bareechemi. Ne maashaallah wallahi galatoom inuu banne erganna madeeyyu. Itti ergannaan gammadde. Itti ergannaan hin gammadde. Ciao asli ciao bakka nama baasanii hin beeku baraan qaaheta gadhee tokko kana kootta asliyyee. Itti ergannaan gammade jettiya. Itti ergannaan gammadde bar. Anchi Sumayyaa maa gabbuute galti kanarran turre bada fungitti. Jasmiin. Jasmiin godhatuma an jaaladhu. Miyuut godha qashti. Miyuut si godha moo si bilooka qashti. Profaayilii jijjiirattamoo si bilooka. Mira ciu. Oh my god, dijarraa sin hambisu. Eessa argitan isin? Maal beenne nu gara keenya imalu weedanii jennee bar riipoortiin kunnee dhabne yoo achi akkas deemte akka naannoo riipoortii kana baqqaan jiraan. Lash jettan baqqaa lashash. Kalee keebii wajjin taphannee nama hoyattee gabbaate bar. Adabbii. Araa immoo achiis naaniin agarre malee baqqaa kunuunsuu qabna nama lafa taa'ee ilaalu si yaadannaqe baasa wayii nama tottogii ilaaluu jiru gaarabbi akkanuma laallee. Viidiyoon nurra dhufee yoo laalloo musiinaa maashaallah. Yaa barre kaleessa. Manuma kana keessa bulee achi gabbee akkanatti shanaafataan jedhee obboleessi kiyya. Shanaafatu miti burkuniyee firaa baharii. Oh my goodness. Oromoo argitanittani waan nu argine wallahi garuu si maashaallah jedha ajaa'ibatti. Hin argitani nagarre Oromoo. Viidiyoo isin eessatti argite beektanii? Warri koomentii. Viidiyoo haala seenaa hin argitanii? Eessatti argite? Maashaallah laasim. Umurii dheertuu isin haa kennu bakka. Dhugama daadda jawaarati beekta arfaasee fakkaatti ufuyyuu beekta.